Kabajamtootaa fi jaallattoota hundee miidiyaa odeeffannoo muddee 19/2025 of harkaa qabnu dursuun hangafoota isaanii isinitti himna. Jiilli olaanaan aangawoota mootummaa Itoophiyaan hoogganamu pirezidaantii Jibuutii dabalatee aangawoota Jibuutii kaan waliin hariiroo cimsuuf mari'achuu ibse. Abbaan alangaa fi namoonni isaa waliin turan yookaan waayilan isaanii waliin matta'aa yookaan gubboo qarshii 500,000 fudhatan to'atamuu ministeerri haqaa ibsa isaan beeksise. Atileet Faayisaa Leellisaa mootummaan aangoo naaf kennuu dide lolchiisaa ta'ee waraana bilisummaa Oromoo dhawamsa jechuun haasaa taasiseen haasawaa isaa komii fi mufiitti caalee jiraachuu bal'inaan isiniif dhiyeessina. Godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti sochiin fiinxaaliyyii faannoo jabaachaa jiraachuu jiraattonni himan. Godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaatti balaa konkolaataa mudateen lubbuun namoota 6 darbuu fi miidhama cimaa fi salphaan qaqqabuu dhaga'ame. Shakkamtoonni warqee qarshii miiliyoona 60 olitti tilmaamuu fi qarshii miiliyoona 4 ol seeraan ala fuudhanii deemaa turan naannoo Gambeellaatti to'ataman kanneen jedhaman yoo ta'u, hordoftoota keenya bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jechaa odeeffannoon har'aaf qabnu kunooti. Jiilli olaanoon aangawoota mootummaa Itoophiyaan hoogganamu pirezidaantii Jibuutii dabalatee aangawoota Jibuutii kaan waliin hariiroo cimsuuf mari'achuu ibse. Daawwannaan jila Itoophiyaa kun yeroo muddamni Itoophiyaa fi Eertiraa waliin cimee jiruu fi Masiriinis Jibuutiitti buufata doonii akka ijaartu erga gabaafamee booda kan ta'edha jedhame. Jiilli kun jila lammataa imaammata Itoophiyaa irraa torban muraasa gidduutti gara Jibuutiitti imaledha. Jibuutiin biyya Itoophiyaan alergiif oomisha biyyattii galchuuf ulaa tokkittiitti dhimma baatudha. Jilli pirezidaantii itti aanaa paartii Itoophiyaa bulchu paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraan durfamu aangawoota garaagaraa waliin mari'ate. Imbaasiin Itoophiyaa Jibuutiitti jiru akka beeksetti mariin isaan pirezidaantii Omar Giilee waliin taasisan hariiroo biyyoota lamaanii fi itti fayyadamummaa isaanii cimsuu irratti xiyyeeffate. Akkasumas raawwii piroojeektota biyyoonni lamaan waliin bulchiinsa gamaggameeraa jedha imbaasichi. Itoophiyaan buufata doonii Dooraalee Jibuutiitti argamu alergiif oomisha biyyattii galchuuf itti fayyadamti. Jiilli Itoophiyaa kunis buufata doonii kana daawwateera. Obbo Adam Faaraan marii ministeera dhimma alaa Jibuutii Abdulqaadir Huseen waliin taasisaniin michummaan biyyoota lamaanii cimsuu irratti mari'atan. Akkasumas marii kana irratti geejjibni alergii fi oomisha biyya keessa galchuu Itoophiyaa akka saffisu mari'achuu imbaasiin kun itti dabaluun ibseera. Jila kana keessa ministeerri geejjibaa fi loojistikii Dr. Alamuu Simee, ministeera deetaa ministeera dhimma alaa obbo Biraanuu Tsaggaayee, hoogganaa waldaa aksiyoona daandii baabura Itiyoo Jibuutii injineer Taakkalaa Uumaa kaanis jiru jedhame. Obbo Biraanuun itti gaafatamaa amma jiranitti osoo hin dhufin dura Jibuutiitti ambasaadara Itoophiyaa turan. Jilli Itoophiyaa kun jila lammataa torban muraasa keessatti Itoophiyaa irraa gara Jibuutiitti imaledha. Baatii Sadaasa keessa jilli mootummaa Itoophiyaa daayirektara waliigalaa tajaajila tiraafikii nageenya biyyaalessaa ambasaaddar Ridwaan Huseeniin hoogganamu gara Jibuutiitti imalee ture. Gita isaanii Jibuutii daayirektara Jeneraal Hasan Said waliinis marii milkaa'aa taasisuu imbaasiin Itoophiyaa yeroos beeksisee ture. Ambasaaddar Ridwaan yeroos itti aanaa isaanii obbo Siisaay Tolaa waliin deeman. Turtii isaaniin aangawoota Jibuutii waliin hariiroo waloo walta'iinsaa fi tika naannichaa cimsuun danda'amu irratti hirmaachuutu gabaafame. Itoophiyaan jalqaba waggaa kanaa ambasaaddara haaraa Jibuutiitti kan argite yoo ta'u, isaanis ministeera duraanii koominikeeshinii Dr. Laggasaa Tulluudha. Erga achi ramadaniis yeroo adda addaatti aangawoota Jibuutii waliin mari'ataniiru. Jilli Itoophiyaa teellana osoo Jibuutii hin seenin dura Dr. Laggasaa Alii muddee 5/2018 hojii gaggeessaa olaanaa buufata doonii Dooraalee waliin mari'ataniiru. Marii isaaniinis karaa tajaajila Itoophiyaaf kennu karaatti guddisuun danda'amu irratti dubbachuu imbaasichi ibseera. Dorgommii biyya Taanzaaniyaatti tibbana taasifameen Saamu'eel Baayisaa dorgommii Zikoomoo Afrikaan Awwaard jedhamu irratti hirmaateen injifate. Dhalataa godina Shawaa Lixaa aanaa Ganda Bara kan ta'e Saamiin imala hojii gara Dubaay deemuun hojii ijaarsaa irratti bobba'ee kan jiraatu konkolaataa Zaambaar kan argee hin beekne itti bareedee jennaan ilaaluuf gara sanatti imaluun konkolaachisaa Zaambaar waliin viidiyoo xiqqoo waraabameen beekamtii guddaa argateen
wal dorgommii Zikoomaa Afrikaan Award biyya Taanzaaniyaatti taasifameen Itoophiyaa irraa Dubaay irraa gara Taanzaaniyaatti imaluun hojii beeksisa garaa garaa kan hojjetu hirmaannaa hawaasa biyyattii jiran waliin ta'uun dorgommicha injifachuun sadarkaa tokkoffaan injifateera. Abbaan alangaa fi namoonni abbaa alangaa waliin turan matta'aa yookaan gubboo qarshii 500,000 otoo fudhatanii to'atamuu ministeerri haqaa beeksise. Ministeera haqaatti ramaddii dhimma abbaa alangaarraa kan hojjetaa turan fi namoonni isaaf tumsaa turan abbaa dhimmaa tokko irraa qarshii miliyoona 1 fudhachuuf walii galan. Achiis walakkaa miliyoonaa kan ta'u ammoo fudhatanii nagahee harkatti galfachuuf otoo jedhanii harkaa fi harkatti qabamanii himanni irratti banamee akka jiru waajjirri ministeeraa kun beeksiseera. Akka ibsa ministeera haqaatti namoonni kun abbaa dhimmaa himanni isaa qoratamaa jiru yoo ta'u himanni yakkaa akka sirratti hin banamne taasifna jechuun qarshii miliyoona 1 nu kaffali jechuun matta'aa irraa gaafataa turan. Kana booda dhimmicha ministeera haqaa erga beeksifameen booda poolisii waliin ta'uun dhimmichi hordofamaatii ture. Kanaanis guyyaa gaafa 3/2025 maatiin himatamaa kun qarshii 500,000 yeroof nama to'annaa jala hin oolle kan tumsaa yakkaa kana keessaa harka qabuuf dabarsanii nagahee qarshii ittiin galchan kan otoo kennanii qaamotii nageenyaan qabamanii jiran. Ministeerri haqaas ragaa barbaachisu mara walitti qabee muddee 17/2025 akkaataa seera yakkaa keewwata 32 muraa tokkoo fi labsii yakkaa 881 bara 2007 keewwata 10 fi 1 muraa 2 mana murtii olaanaatti himannaa banee jira. Ministeerri haqaa rakkoo wal fakkaatu akkanaa to'achuuf waamicha isaa ministeera haqaaf kan ta'e garee qorannoo dhimmicha gadi fageenyaan ni qoratu jedhaman dhaabee qorataa akka jiru ibse. Qaamolee haqaan yakki malaammaltummaa taasifamuu fokkisaa akka ta'e akeekkachiisee waajjirri kana keessa namoota harka qaban akka itti gaafataman mirkaneessuuf hojiirra jiraachuullee ibseera. Mootummaan aangoo naa kennuu dide jechuun Faayisaa Leellisaa komii dhiyeeffate. Sagantaa torbaniin miidiyaa soofuma irratti karaa gaazexeessituu Lalisee Mokonnon dhiyaataa jiru irratti guyyaa kaleessaa atileet Faayisaa Leellisaa dhiyaatee jira. Faayisaa Leellisaa dhimmoota dhuunfaa isaa dabalatee kan hawaasaa irratti yaada bal'aa laateera. Ta'us haasaa isaa hedduun komiitti kan baay'atu yoo ta'u qaamolee hedduu irratti mufii akka qabu otuu dubbatuu dhaga'ameera. Kana malees dhimmoota dhiyoo kana hidhamee ture jedhamu irratti deebii laatee jira. Gaaffiif deebii halkan edaa kanaan waa'ee dhuunfaa isaa irraa kaasuun deebii kenne. Faayisaa Leellisaa hojii dhuunfaa isaatti bobba'ee akka jiru himuun hojii isaa kana garuu maqaa eeruu dubbachuurraa of qusateera. Lola naannoo Oromiyaa keessatti adeemaa jiruun mootummaa dhaabsisuu qaba jechuunis dubbate. Uummanni nagaa ta'uun barbaachisaadha kan jedhe Faayisaan yookiin waraana xumuruu yookiin nagaa buusuu qabaa jedhe. Haasaan Faayisaa Leellisaa bakkeewwan hedduutti wal faallessa. Yaada jalqabaa kaase deebisee yoo faallessu dhaga'ameera. Faayisaan humni waraana bilisummaa Oromoo akka sodaataa ta'etti ibseera. Haadha isaa qabuu deemanii obboleessa isaa quxisuu qofa sodaatanii dhiisanii deebi'anii jedhe. Qophichuma gara dhumaa irraa ammoo riphee lolaa 50 dhiisii tokkoyyuu nama rakkistii jedhe. Kana malees an baadiyyaa jiraachuu hin danda'u. Utuun baadiyyaa nan jiraadha jedhee halkan natti dhufinnuu laata jedheen hirriba dhabaa bula jechuun sodaa qabuu dubbateera. Gaaffiif deebii edataa isa keessatti Faayisaan nama akkamii akka ta'e hubachiisuu yaaleera. Nama hubannaan baay'ee isaa hafu kan rakkoo waa xiinxaluu isa mudate akka ta'e nama hubachiisa. Haasaa isaatiin qaamni hunduu ofitti mufachiisuu hin oolle. Garee sanyii nagaasaaf kanneen dhiyoo galan waa saammatanii erga duroomanii galanii jedhe. Akka Faayisaan jedhutti humni karaa nagaa mootummaatti erga kennate qarshii saammatee erga kuufatee boodadhaa jedhe. Oromiyaa keessa yeroo ammaa rakkinni hamaan jiraachuu kan dubbate Faayisaan qe'een Oromoon sababa waraana hiyyummaa hamaa keessa akka jiru hime. Kun ammoo faallaa yaada paartii inni deeggaru akka ta'e hubatamaa. Mootummaan inni deeggaru biyya badhaateetti jedhee yoo dubbatutti Faayisaan ammoo rakkinni uummataa guddachuu isaa hime. Hawaasni sadarkaa waan nyaatu dhabuurra ga'eera. Qotuuf haramachuun hin dandeenye. Rakkinni kun xumura argachuu qaba kan jedhe Faayisaan rakkoo kana ammeessuu keessatti mootummaanis ga'ee akka qabu hime. Mootummaan lola dhaabsuu yoo dadhabe ammoo gara nagaatti fiduu qaba malee uummanni haala kanaan giraramuu hin qabu jedhe.
daa'imman waggaa 10 dura umuriin isaanii 10 turee fi yeroo dhalatan kan har'aa dargaggeeyyii ta'an barnoota ala ta'anii jiru jedhe. Waggoota hanga kana waraana keessa jiraachuun baay'ee ulfaataa ta'uu hime. Rakkoo Oromiyaa keessaa xumuruuf dandeettii akka qabu kan haasa'e ammoo mootummaan aangoo naa kennuu dide malee sila waraana bilisummaa Oromoo nan dhaabsa jedhe. Aangoo naa kennaa nan dhaabsa jedhee kadhannaan na dhowwatan jechuun haasa'e. Dubbii isaatiin gaabbinis akka qabu kan hubatamu yoo ta'u fiigicha dhiisuu isaan hanga har'aa hir'uun akka itti dhaga'amu himeera. An waan baay'ee dhabe kan jedhe Faayisaan invaayitii naa ergame san otuun deemee ta'e doolaara 200,000 argachuu kanan danda'u sababa siyaasaan dhabee jedhe. Maallaqa kana argachuun har'a hin danda'u jechuun haasa'e. Inni biraan yaadota isaa keessatti kaase waa'ee tibba darbe hidhamuu ture miidiyaan haasamaa turedha. Akka Faayisaan halkan edaa haasa'etti caasaa mootummaa keessaa ajjeesuuf kan isa adamsaa jiru jira. Konkolaataan na rukutanii oolan waaqaan na hambise malee jedhe. Akkam Faayisaan jedhetti qaamni Faayisaa ajjeesuuf baay'ee dhimmamee hojjetaa jiru jira. Daandii qaxxaamuraa irratti na rukutuuf yaale an baraaramnaan kan dhiifama naan jechuu malee na lolee jedhe. Kanaanis dubbii guddaan ta'ee waajjira poolisii akka walgeessinu hime. Haasaan Faayisaa Leellisaa halkan edaa yaaddoo guddaa kan of keessaa qabu yoo ta'u biyyattiin maal akka fakkaatu irratti dhugummaan hedduu dirqamaan akkasumas dingata haasa'e hedduu qaba. Mee waliin haa dhaggeeffannu. Ani wajjin deemee nan deema mootummaa wajjin shanii balleessuudhaaf. Shanii balleessu yeroo baay'een isaan gaafadhee na deema. Naa kennaa bakka wayii akkan hogganu. Leenjii waraanaa qabda? Akkan hogganu naa kennaa na dida. Shanii balleessu burbuubatiin jiruun. Godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti sochiin humnoota finxaaliyyii faannoo jabaatee itti fufuu jiraattonni himan. Jiraattonni hundee miidiyaaf yaada isaanii kennaniin humnoonni finxaaliyyii faannoo haleellaa hamaa raawwachuuf qophii taasisaa jiraachuu himu. Humnoonni kunneen hidhattoonnii fi meeshaa waraanaa dabalataa naannoo Oromiyaa galchaa akka jiran odeeffannoo qabaachuu himaniiru. Hidhattoonni finxaaliyyii faannoo godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree ganda Hagaloo jedhamutti waraana mootummaa booji'uu isaanii ni yaadatama. Hidhattoonni finxaaliyyii faannoo kunneen waraana mootummaa qofa otoo hin taane uummata buqqaasuu fi qabeenya uummataa saamaa kan jiran yoo ta'u, hawaasni Oromoo daangaa naannoo Amaaraa walitti dhiyoo jiran mootummaan eegumsa gochaa fi akka hin jirre jiraattonni komatu. Haa ta'u malee irra deddeebiin hidhattoonni finxaaliyyii faannoo dachee Oromiyaa irratti qophii waraanaa weerara taasisaa akka jiran caasaan mootummaa aanaalee haleellaan itti raawwatamu jalaa kan dhokate mitii jedhu. Hanga haleellaan raawwatamutti mootummaan naannoo Oromiyaa maaliif akka callisee ilaalu nuuf galuu dide akka jedhan jiraattonni eeruun caasaa mootummaaf kenninu fudhatamuu tarkaanfiin ittisaa fudhatamaa hin jiru jedhan. Aanaalee godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa naannawaa daangaa jiran hedduutti gandoonni hedduun maadhee hidhattoota finxaalii ta'uu jiraattonni himatu. Inumaa bakka hedduutti caasaadhuma mootummaatu isaantu qabatee jiraa jedhan. Hidhattoonni finxaaliyyii faannoo kanaan bakkeewwan tibbanaa hanga handaara magaalaa Naqamteetti fuulla'uun uummata buqqaasaa akka jiran jiraattonni dubbataniiru. Obbo Allabbaachoo Wayyeessaa hangawaan aanaa Kiiramuu rakkoo nagaa hidhattootaan mudateera jedhaniin dhiyeenya kana namoonni 1,000 ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru jedhan. Hawaasni qe'ee isaaniirraa buqqa'an kunneen baay'een isaanii aanaa Kiiramuu gandoota Ashuu Kuttaa'ee guddinaa jireenyaa fi baabbuu irraa buufamuun ta'uu mirkaneessaniiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaatti humnoonni finxaaliyyii faannoo tibbana uummata buqqaasuu dubbataniiru. Akka jiraattonni jedhanitti yaada isaanii nuuf eeranitti magaalaa Luugoo jedhamu uummanni garmalee buqqaafamee gara magaalaa Ukkee jedhamutti baqatee jedhan. Humnoonni finxaaliyyii faannoo qabiyyee lafaa keessaa socho'an hanga dhiyeenyaa magaalaa Naqamteetti babal'ifachuu himaniiru. Duraan dhimma rakkoo aanaalee Giddaa Ayyaanaa fi Kiramuutu dubbatamaa jira jedhan jiraattonni amma magaalaa Naqamtee irraa fageenya kiiloomeetira 35 hin caalle irratti humnoonni finxaaliyyii faannoo uummata buqqaasuun uummata sodaa guddaa keessa jiraachuu dubbataniiru. Oduu gaddaatiin balaan konkolaataa Harargee Bahaa aanaa Qarsaatti mudate lubbuun namoota 6 darbuu fi miidhaa cimaa fi salphaan kan miidhaman yaalamaa jiru jedhame.
Guyyaa kaleessaa gara waaree boodaatti konkolaataan garagalee lubbuun namoota 6 ol battalumatti yeroo ba'u kanneen miidhaa cimaan irra ga'es mana yaalaa erga seenanii booda lubbuun isaanii darbuun beekameera. Warreen lubbuun darbe keessaa ijoollee shamarranii daandii irra cinatti uffata miiccataa turan ta'uu mirkaneeffanneera. Abbaan taayitaa daandii Itoophiyaa daandii guddichi Jibuutii ka'ee Finfinnee seenu konkolaataa ulfaatina guddaa qabuu fi kanneen biroo waliin wal faana keessummeessuu akka hin dandeenye osoo beekuu balaan akkanaa irra deddeebiin akka mudatu otoo beekuu calliseeraa jechuun jiraattonni komatu. Balaa mudate kanaan lubbuun namoota 6 battalatti yoo darbu kanneen balaa cimaan mudate jedhaman yaalaaf otoo deemanii lubbuun namoota 3 dabalataan akka du'anii fi ammaaf balaa cimaan mudate yaala irra ka jiran 3 yoo ta'an 4 ammoo balaa salphaan isaan irra qaqqabe yaalamaa jiru jedhame. Kanneen lubbuu isaanii darbeef boolla isaanii daariin haa guutu jechaa firootaa fi maatii isaaniif maqaa hundee miidiyaan jajjabinaa hawwinaa jenna. Shakkamtoonni warqee qarshii miiliyoona 60 olitti tilmaamuu fi qarshii miiliyoona 4 ol seeraan ala fuudhanii deemaa turan naannoo Gambeellaatti poolisiin to'ataman. Koomishiniin Poolisii Federaalaa warqee birrii miiliyoona 60tti tilmaamuu fi qarshii maallaqa miiliyoona 4 ol karaa seeraan alaa namoota fudhatanii deemaa turan to'annoo jala oolchuu beeksiseera. Shakkamtoonni kun kan qabeenya kanaa waliin to'annoo jala oolfaman eeruu uummata biraa isaaniif dhaqqabeen akka ta'e poolisiin ibseera. Reejimentiin to'annaa kontirbaandii Poolisii Federaalaatti ajajaa akka ta'an Inispeektar Daanyaa Lamaayyoo gama isaaniitiin Koomishiniin Poolisii Federaalaa shakkamtoota kana irratti qorannoo taasisaa jiraachuu ibsan. Warqee fi qarshiin to'annoo jala oole waajjira gumrukaa damee asoosaaf galii ta'uu dubbataniiru. Dabalataanis poolisiin federaalaa badii daldalli kontirbaandii daldaltoota seeraan irratti miidhaa geessisuu eeranii ergama uummataa fi mootummaa irraa isaaf kenname ba'uuf itti fufaa jechuun himaniiru. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo keenya har'aa asuma irratti goolabna. Hanga qophii biroo walitti deebinutti nagaatti.